بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جالتم توتا كبجم توتا هردف توتا سكنتا كنا كنتاتا هواسا كينا كمسلمة أكسمس جالتم توتا كبجم توتا هردف توتا سكنتا كنا كنتاتا لمي وانكينا ورأمنتي سلامات الأرجرتان الشماء هركفوني سننجرة barumsa keenna itti fufaa ta'ee guyyaa hadhaa sagantaa addaa mata duree addaatiin isiniif qabadhee dhufee jira hanga xumura sagantaatitti saganticha wajjin turtii taasisaa isiniin jedha waliin sobnuu dhugaa walitti himna lammiiwwan keenya warra amantii islaamummaatiin ala jiran sababoonni qabatamaan kumaatamni osoo jiran yesuusiin waaqa jechuun salphinnaa jira waliin sobnu dhugaa walitti himnaa sababoonni qabatamaan kumaatamaan miiliyeenaan osoo jiran yesuusiin waaqa jechuun salphinnaa yeroo akkana jedhamu ragaa malee miti kanaaf takka takkaan ragaa qabatamaan kan namuu mormuu hin dandeenye qabxiilee yesuus waaqa jechuun gonkumaa hin yaaddamne ragaa mirkaneessan kan isiniif dhiyeessu ta'a mata duree keenya kan guyyaa hadhaatitti qabxii saddeetii ijoo nabi Ciisaa alayhi salaam yesuusiin waaqa jechuun dogongora waaqa jedhanii yaaduunuu dogongora akka ta'e mirkaneessan kitaabuma amantii warra islaamummaatiin ala jiran kitaaba baaybilii yookaan macaafa qulqulluu yookaan macaaf quddus jedhamu keessaa ragaa qabatamaa waaqummaa yesuus Kiristoos guutumatti eegana akka hin jirre mirkaneessuu takka takkaan ka ilaallu ta'a jechuudha. Qabxiileen saddeettan ijoon nuti mata duree keenya kana keessatti ilaallu tokkoffaa yeroo hedduu warri amantii islaamummaatiin ala jiru yesuus gooftaadha yeroo jedhan dhageeyna yesuus geetaano jedhanii afaan amaarifaatiinis yeroo nama bira gahanis yeroo waa dinqisiifatanis yeroo waa dubbatanis yeroo waa hojjetanis yesuus gooftaadha yesuus geetaano yaada jedhamutti dhagahama garuu warroonni yesuus gooftaadha jedhanii gooftummaa waaqummatti yaadanii dubbatan sun yookaan warroonni lammiiwwan keenya warri yesuusiin nabi Ciisaa alayhi salaam gooftummaa kennanii fi gooftummaa isa waaqummatti yaadanii ittiin dhaadatan gooftummaan yesuus dhumtuu ta'uu tan diigamtu ta'uu shaaramtuu ta'uu quba qabuu laata kana ka ilaallu ta'a qabxii tokkoffaa jalatti lammaffaa nabi Ciisaan alayhi salaam yookaan yesuus Kiristoos gabricha rabbii ta'uu afaan eegana ammallee fooyyeffamee barreeffame keessatti illee hojjataa waaqaa ta'uu hojjataa waaqaati deebi'ee inni waaqa jechuun akka dogongora ta'e quba qabuu laata qabxii lammaffaa jalatti ka ilaallu ta'a qabxii sadaffaa keenyatti akkuma gabroonni biroo namoonni biroo seeraa bitamanii heeraaf seeraa bulanii rabbiif ajajamanii islaamummaa qabatanitti nabi Ciisaan alayhi salaam seeraa bitamuu seeraa fi buluu isaa quba qabuu laata kan ammoo qabxii sadaffaa jalatti kan ilaallu ta'a qabxii afuraffaa keessatti nabi Ciisaan alayhi salaam yookaan yesuus Kiristoos akkuma gabroonni rabbitti amananii heeraaf seeraa bitamanii rabbii masakamanii muslima ta'an jaalala rabbii jannataa fi jahannamiin irraa najaa bahuu barbaadan san yesuus Kiristoos illee nabi Ciisaan alayhi salaam jaalala rabbii barbaadaa jannata rabbii barbaadaa fi akka jannata seenuu quba qabu laata qabxii afuraffaa irratti kan ilaallu ta'a qabxii shanaffaa keessatti kaayoon yesuus ergamee dhufeef seeraa fi barsiisa nabiyyootaa raawwatuu qofaaf malee diiguuf akka hin taane kanaafuu namni heeraa fi seera nabiyyoonni yookaan raajonni ittiin dhufan raawwatuuf dhufe eessaa fidee gooftummaa waaqummaa labsaa akka hin malle kan waliin mirkaneessinu ta'a jechuudha qabxii jahaffaa keessatti warroonni yesuus goofta jedhanii dubbatanuu yesuus Kiristoos yookaan nabi Ciisaan alayhi salaam namoota jallattoota diddoota warra mootummaa waaqaa jannata rabbii hin seenne ta'uu akka ragaa isaanitti bahu quba qabu laata qabxii jahaffaa jalatti kan ilaallu ta'a qabxiin torbaffaan ilaallu
gooftummaan tariitii namoonni tokko tokko kitaaba keessatti Yesuus Kiristoos yookaan Nabi Ciisaan alayhi salaam ittiin himamuu dhagahanii gooftummaa Yesuus Kiristoos waaqummatti waan hiikamtu se'anii ittiin dogongorantuun gooftummaa namoonni hedduu ittiin dubbatame yookaan ittiin waamame ta'uu quba qabu laata kan jedhudha. Saddeetaffaa irratti ammoo ulaagaaleen gooftummaa dhugaa tan hiikkaan ishee waaqa taate tan eeganaa ammallee waaqni dhugaa ulaagaaleewwan gooftummaan dhugaa tarabbii sun maal akka taatee fi isii tan ammoo Nabi Ciisaan alayhi salaam kan hin guunne ta'uu quba qabu laata kan jedhu kan ilaallu ta'a. Takka takkaan qabxii hundaayyuu eeganaa ammallee qaama qalbiidhaan na hordofa. Erguma ta'ee gooftummaan Yesuus kan xumura qabu maaliif barbaachise lallabu? Yeroo hedduu namoonni Yesuus Kiristoos gooftaadhaa jedhan. Hawaasni keenya kan muslimaa hedduu dhiphatuun barbaachisu. Yesuus gooftaadha jedhanii yoo isin biratti sagalee ka dhageessisan taate haga yoomii ka jedhutti aansuu qofa. Isaan Yesuus gooftaadha yeroo jedhan hanga yoomii kan jedhu gaafatuu qofaan deebii quubsaa argatuu dandeenya jechuudha. Deebii quubsaa isaan irraa osoo hin taane aangoon Yesuus Kiristoos yookaan Nabi Ciisaa alayhi salaam ta gooftummaan himamte sun dhumtuu diigamtuu shaaramtuu ta'uu isii hubachiisuudhaaf jecha. Warroonni Yesuus goofta jedhamuu qofa dhageettanii hiikkaa wallaaluudhaan ittiin dhaadattan gooftummaan Yesuus ta'aangoo sunuyyuu dhumtuu akka taate yeroo dhageettan mee akkam taatanii kan jedhu gaafii kenna. Kanaaf gooftummaan waaqa dhugaa daangaa hin qabdu namni kamuyyuu ni beeka. Gooftummaan Yesuus tan xumura qabdu waan taateef gooftummaan xumura qabdu tarabbummaa waan hin taaneef kanaafuu Yesuus Kiristoosiin erguma ta'ee gooftummaan Yesuus kan xumura qabu maaliif barbaachise lallabuu kan jedhu gaafii isinii dhiyeessinaa jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya warroonni lammiiwwan keessan isin biratti sababoota garagaraatiif haala jireenyaatiin walii wajjin jiraattan Yesuus geetaanu yoo isaan jedhan eskamacheenu Yesuus gooftaadha yeroo isaan jedhan hanga yoomiiti kan jedhu gaafii gaafattanii itti aansuudhaan ragaa kana dubbiftaniif jechuudha. Ergaa laala gooftummaan Yesuus tan kitaaba macaafa qulqulluu jedhamu keessatti dubbatamte hedduun ilma namaa hubatuu dadhabee ittiin rakkatee gooftummaa hiikkaan isii aangooti jecha waan hin hubanneef jecha gooftummaa waaqaati jedhee akkasitti ittiin dogongore malee gooftummaan Yesuus gooftummaa aangoon isaa sunuu dhumtuu diigamtuu shaaramtuu gooftummaan rabbii dhugaa tan xumura hin qabne ta hin shaaramne ta'uu isii namni kamuyyuu beekuu barbaachisa. Ragaan isa kana eessatti argama laata? Gooftummaan Yesuus xumura qabdi yeroo jedhanii dubbatamu. Yeroo waan kana dhagayu hedduu warra amantii islaamummaatiin ala jiru waan hin jirre dubbataa jiran kuni kitaaba keessa hin jiru wanni akkana takkuu hin barreeffamne tariiti ofirraa kaasanii maqaa Yesuusii balleessuuf yookaan olola amantii keenya irratti geggeessuuf jedhanii warroonni nahan ka yookaan yeroo kana dhagaan rifatan ka yookaan dallanan ka yookaan lafaa olu taalanii waan hin jirretu haasaamu jedhanii yaada yoo jiraatan Qorontosii tokkoffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 24 dubbisaa jennaan akkana jedha. Qorontos tokkoffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 24 haasawa kana ka haasawaa jiru Phaawulos xalahaan kun ka itti barraahe Qorontos seenaan ammoo ka dubbatamaa jiru waa'ee Yesuus Kiristoos akkasii hubatamuu qaba. Ka dubbataa jiru Phaawulos kan itti dubbatame ammoo Qorontos xalahaan ka barraa'eef eegana ammallee seenaan kan dubbatamaa jiru waa'ee Yesuus Kiristoos akkana jedhe Phaawulos Kiristoos immoo jedhe gooftummaa hunduma aboo hunduma humna hunduma golgoleessee mootummichatti deebisee Waaqayyo abbatti erga kenne booddee dhumni ni ta'a jedha. Gooftummaa aboo humna mootummicha deebisee Waaqayyo abbatti erga kenne booddee dhumti ni ta'a. Inni kun afaan Amaariffaatiin ifa godhee lafa kaa'e በኋላም ማለት መንግስቱን ለእግዚአብሔር ለአባቱ አሳልፎ በሰጣ ጊዜ አለቅነት ሁሉ ስልጣን ሁሉ ኃይልንም ሁሉ በሻረ ጊዜ መንግስትነትም ይሻራል አለቅነቱም ይሻራል ስልጣኑም ይሻራል ኃይሉም ይሻራል የማ የኢየሱስ ይሄንን ንግግር የተናገረው ማን ነው? ጳውሎስ። ደብዳቤው የተጻፈው ለማን ነው? ለቆሮንቶስ። ስለማን ነው የተጻፈው? ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ። ማል ጀዴ መንግስትነትን ይሳለ ኤገና አመለ ሞቱማን ይሳለ ኤገና ሻረምቱ ዲገምቱ አለቅነቲ ጎፍቱማን ይሳለ ዱምቱዳ
aangoon isaallee dhumtuudha humni isaallee dhumtuudha eenyutti deebiti waaqayyo abbatti erga kennamee booddee dhumni ni ta'a jira kanaafuu gooftummaan Yesuus eega taatee ta xumura qabdu maaliif barbaachise lallabuun gaafii kenna itti fufaa barumsi kennaa eegana ammallee kutaatti aanuun walitti deebina yoo rabbi fedhe inshallah nurraan fagaatina